Waaqayyo gadi qabamuu saba kootii argeera jedhe boqonnaa 3 keessatti. Faasikaa jechuun irra darbuu jedhameetu Yesus Kiristoos oolaa faasikaa keenyaati. Oolaa mudaa hin qabneedha. Soomiinni dhugaan inni macaafni qulqulluun jedhu immoo isa kam yoo jennee dubbii isa nyaataaf dhugaatii soomuu dhiisuu otoo hin taane dhiiga oolaa sanaa balbala michichila keessaniitti buusaa ittiin jedha ture. Macaafni keenya garuu yoo miidhamte jedha. Isa miidhamaatu dhaqee isa miidhe sana dhiifama gaafata. Yeroo nuti waaqeffannu dhagaa nurratti guuru seexanattiin afaan Oromootiin hin ba'u jetti turte. Raajiin akkasii akka amantiitti akkamitti ilaalama? Dhuguma jira bara kana keessa moo? Asumatti daabboo gassii buusaa, bishaan gassii buusaa, asumatti nyaattaa, asumatti duddaa jechuudha. Waan kun mee akkamitti ilaalama sin biratti? Ergan gasha ta'e maaluma birrii 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 gashaa biliyoona afaan namaan gashuu. Raajota sobduu wanti jedhu jiru biyya keenya keessaa warra waliin dha'an. Irsaasii qabatanii dhufaniiti. Irsaasii kana irratti nuuf kadhadhuuti. Anne qormaata ministirii bor fudhannaa naan jedhan. Nama mitiitii bineensa daggalaatiif nagaan baay'ee barbaachisa. Maaliin adda baafata uummanni waan kana akkamitti itti deemu? Bokkaa duwwaa turoo balaasii gadi. Biyyi keenya biyya nagaa hin qabneedha. Addunyaa guutummaan nagaa hin qabdu. Balleessaa nuti warri abbootii amantaati jennee of ilaallu dogoggora nuti uumneen uummati yookaan dhaloonni nuteellaa jiran dogoggoraa jira jechuudha. Sababii addaamiin cubbuun gara biyya lafaatti dhufe Waaqayyo wajjin addaan nu baase. Macaafni kun waldaa kiristaanaa qofaa miti kan hin barreesse. Dhala namaatiif barraa'e. Qabeenyi nuti akka salphaatti ilaallu yoo jiraate nagaadha. Garuu akka salphaatti kan nuti ilaaluu hin qabne immoo nagaadha.